السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون كم جرتون دخي سنو بغجراتني الرقي سنسنين جتا الرانتنا جتشودا حالومت باسورد ديوان دغتني هند فيسبوكي ساتو تيك توكي ساتو باسورد ايميلاتي ساتو جتشودا وانو باسورد تيغوتني دغتن هند باسورد دغتن سن حالت خرا سلبالان ارغتن خورين لالوتا غافيله نموت بايت جتشودا نموت بايدان نغافتي ار ديبي اسني فيديو دفيدن جرا فيديو خنا هم دمات اوبشن ولين ترا سنين جنة ايغا باسورد سنجلا بد جتشودا ارغچودا سيتنگي بلبل خيسني رگسنتو ergesetingi bilbila khaysaneerra seentanii booda jechuudha ol harkistu hono erga kanatti ol harkistaniin booda google kajoo ni jira jechuudha bilbila hundaatu qaba google kajoo kanarra gadhoytan jechuudha takka websaan eeggattu ammallee erga haala saniin google kajettu gadhoytan booda barreeffama kana isinii fida jechuudha barreeffama kanarra gadhoytan barreeffama magariisa kanarratti haala kanaan erga gadhoytanii booda ammallee akkana gama bitaa jechuudha asarkistu erga asarkistaniin booda security khajoo ni jira gubbaa tanarra hono security khajoo kanarra gadhoytan jechuudha takka haala kanaan isinii fida ammallee erga haala kanaan isinii fidee booda ol harkistu jechuudha yeroo takkaaf akkana hanga dhumaatti ol harkistu haala kanaan ol harkistu jechuudha erga haala kanaan ol harkistanii isinii fidee booda ammallee password manager kajettu ni jirti hono asumarratti gadhoytu jechuudha asirra gadhoytu yeroo takkaaf garuma kana wala ka gadhoytu jechuudha obsaan eeggattu mallee isinii fida hono akkuma argitan barnaamijumatti keessan password itti godhattan guututti as keessatti isinii fida facebook isaa ta'uu tiktok isaa ta'uu waan barbaadan jechuudha as keessatti isinii fida as keessaa filattu jechuudha amma facebook waliin haa ilaallume hono amma facebook kiyya kana jechuudha erga haala kanaan isinii fide amma facebook abbaa sadiin bane jechuudha password teessan argachuudhaaf asirra gadhoytu jechuudha ergacharra gadhoytaniin booda password alaaxul isinii mul'isa yoonii fi as keessaa koppii godhatanii baatanii itti galfachuu barbaadan koppii tajettu ni jirti hono isii tanarra gadhoytanii koppii godhatanii baatanii itti galfachuu dandeessu jechuudha facebook baay'ee yoonii fi qabaattan akkanumatti isinii tarreessee isinii fida amma kanarraa baanume tiktokiidhaan akkasumatti alaallo dhiifama shabakaa khiyyaa dadhabaadhaaf mul'isuu dide tiktok jechuudha kun akkuma argitan tiktok jettee jirti suuraa isiitu mul'anne malee jechuudha irra gadhoyne isiis kun akkuma argitan tiktokii abbaa lamaan qaba jechuudha lamaanuu naaf fidee jira teessiidis mallattoo ijaa tanarra gadhoytaniituma mul'ifattanii laaltan jechuudha yoo barbaadan immoo koppii tanarra gadhoytanii iimeelaas koppii godhachuu barbaadan akkasumatti koppii godhatanii as keessaa baatanii itti galfattanii jechuudha baanachuu dandeessanii karaa salphaadhaan waan barbaadan waan password isiitti guuttanii dagattan as keessaa argachuu dandeessanii jechuudha egaa gaafin teessan isinii deebitee jirti isiniin jenna amma viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna